Saddam harargeerraa ka'een dhufe biyyi kooflita waniin dhufe fiis faarfachuudhaaf sheekota keessa sheekota jimmaa irraan hambisu sheekh Abdullahi Yarar kan waliin nu qabe hunda keenya afran qalloo fituun nabi faarsuu irratti waliin jirti durii sarraas baris wajjin jirti kunoo gaala gaaffaddaa moojjii Saddamii Saddamii natti fanalee tiyya silaadeertu asoorattiin dhaabbadha himtuuniin deebi ammattu manifatinaa warri jeginnaa manifatinaa keessummoonni isinit deebina xiqqoo booda ammattu jalqaba dubbiidha alhamdulillahi ammas itti aansuun ashukrulillahi har'aan nu ga'uun ni'imaa rabbirraahi ammas itti aansee salawaatullahi wasalaamu alaa ibni abdillahi aaliif sahabaasaat muumintoota hunda nullee irraan hambisen kan xiqqaa fi guddaa hanga qiyaamatti ahlusunnaa hunda wassalaamu alaa man tabi'al huda wassalaamu alaa man tabi'al huda kasaasit argamtan obboleeyyan kiyya akkam jirra jirtu warraaf maatiin fayyaa akkam jirra jirtu warraaf maatiin fayyaa xiqqaa fi guddaanii manguddoota hunda ammallee hayyootii kanneen dubartoota osoo addan baafne qeerroof kan dardara osoo addan baafne qeerroof kan dardara namni immantanaa hedduun kan gidiraa kan waamamee hafuu meeqaatanii jira isin kan as dhuftan kan waamicha keenyaaf nuun jettan labbeekum hundumti keessanuu salaamtaa jannataa assalaamu alaikum hundi obboleeyyanii kan asii wal geenye wanni har'a nuti asitti wal geenyeef nama nuti isaan dhabuu hin dandeenye kan nuti isaaniif asitti wal geenye ergamaa Haaliqaa wallaahi ni jaalanna akka isaan jaalannus ragaa itti qabna osoo isin jaalanne namni waas dhufa hundi dantaajee mana isaa dhaluma yaa rabbi rabbuusi salaatan daa'imaa nabiyyi keerratti yeroo kuma nabiyyi keerratti yeroo kuma itti aansuun irraa namni galateeffaqaniin jireenya gonqoo isaaniif jiru hundumtu keessaniftanii akkatti bareeddanii sheeka keenyaanillee wanni jennuun har'a biisminaa jamii'an jazaakallahu khayra har'a argamuu baatanillee bari isaan nu jiddutti bakka bu'aa isaaniit ergatan bara asitti yoo arguu baatanillee warri asitti argamu bakka bu'aa isaanii maqaa isiniif himuu tokkoffaa muftii carcar kan dhufan baddeessarraa sheekh Haaji Ahmad Naasir sheekha ilmiin baharaa ammallee sheekh Baabmannur tokkoffaan isaanii sheekh kan dhufan baddeessarraa sheekh Haaji Ahmad Naasir sheekha ilmiin baharaa lammaffaan sheekh Baabmannur bara sheekha Qaraafi Ashraa isin duran dhaabbadhee waa dubbachuu kan gootiif ofiin haa godha har'a guyyaa har'aa gammachuu isaa baanatti fi'ee yaa rabbi shukriin teeti baga garuu innaa illaa sheekh Muhammad Jimmaa karaa deeme ifaan biyyi guutuun bobbaatee ittiin galtu karaa duraa dhaabe ifaan biyyi guutuun bobbaatee ittiin galtu karaa duraa dhaabe namuu dukkanatti osoo jajjabaasuu ijji isaanii jaame rabbiin sabab godheetti isaan asii kaasee biyya dur dammeeyte hirriba tachaasee akka asaabuudhaaf waggaa dheeraa hirriban isaan barbaachiise garuu guyyaa irraa wanni na mul'ata hundinuu dammaqu wallaahu qaadirun ayyuhyal mawta wallaahu qaadirun ayyuhyal mawta jennaan irratti deebii maal jedheen naaf kanne warri ija ginnaa idaate aadaa ginnaa takka ammas hin hubanne osoo waan fedhe dubbattus sin dhaggeeffatanii hadaraa ija ginnaa takka waan dubbanne warri ija ginnaa isheen fedhe dhaqee hadiisaaf quraana innaa himu keessa osoo gannan dhaqe ahlu sunnaa ta'uu kan kee hanga baruu namnummaan dubbii teessisa kasun jiru kanaaf ati achi kasi beekun jiru waan fedhe dubbattus namnummaan sitti na usiin jiru hin jiru akan nageetti kalee fi dhengatta warri ija ginnaa abbaan fedhe dhufees dubbatus waan addaa hanga addaan beekanii ahlu sunnaa lama wahabii yahuda namnummaan tokkolleen si dubbii dheedha gahu kan xiqqaaf kan guddaa akkana shakkine eenyummaa kan gootiin si ibsuu barbaada diimma daamuu miyaasaa kan nama dhandhamee arga yoo waliin beekan ta'e ilmoon abbaanii shakka
Kanaafuu naaf dhaga'ame as naraara takka akka isin hundi kana si wal geessan akka hin shakkine ani isin hundi foon kiyya anillee foon keessani yoo na baruu feete immoo jallaadha moo qajeelaa shanyii lakkaawwadheetu naaf sunnatti gala. Kanaafuu ahlu sunnaa mee gurra naaf as qaba as booda mee yoo xiyya qabanne malee mee achi booda eenyumaa shakkii naanarraa qaba. Asyooti yang kawan male asmo deme nyuma shakki anarraa qaba. Kanaafuu yaa ulamaa abdari yaa jamaatu abdari yaa jamaata jajjaba qajeela jajjabaadha namni harkaa qabu namni harkaa qabu hin usuun lallaba aqiidaan sahihaadha aalama addunyaarraa faffaca'ee ga'uu qaba. Salaataan moolida garuu qabu malitti yaade darasaa osoo hin ta'in qotee bunaaf naggaate garuu barbaadeetti dhabee tokkisin keessaa barbaade maaloo eenyuun naaf himaasi namni eessa bade. Haqiiqaa rabbiin beekaa akka naaf fakkaatutti haqiiqaa rabbiin beekaa akka naaf fakkaatutti